Harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii koo marti keessa nageenyi koo bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu jechaa har'ammoo gaaffii keessanii fi deebii bareedaa fi deebii quubsaa ta'e isiniif qabadee dhufe. Innis maal yoo jettanii gaaffiiwwan yuutuubiidhaan wal qabatanii kan kamiyyuu jalqabaa kaasee aga xumuraatti gaaffii 9-10 waan caaluu fi deebii isaa isiniif qabadee dhufe. Baay'een keessan kan gaafattanii koomentii nama jalatti reeffa hin argu. Akkasumas illee qaamaan illee sooshaal miidiyaa illee namooti baay'een na gaafataa turtanii. Soo kanaafi deebii quubsaan isinii qabadee dhufee gaaffichaaf deebicha wal faana ilaalle jechuudha. Aga xumuraatti na hordofuun hin dagatinaa. Chaanaalii kanaa haaraa warri taatan barnoota diijitaal iskilii wal qabatan warreettan barachuu barbaadanii yuutuubii kanaa sabskiraayib gochuun eegala. Akkasumas illee wal jajjabeessuudhaaf yuutuubiin viidiyoo kana vaariyaal godhee akka inni baabsutti laayik gochuudhaanii lachina dhaabbaddaa isiniin jedhaa. Aga xumuraatti na waliin tura. Taera Digital Skill Subscribe. Gaaffiiwwan gaafatamaa turan keessaa gaaffii 8 fi deebii isiniif qabadeen dhufe jechuudha. Soo kanaafi gaaffii tokkoffaarraa kaana. yuutuubiin pilaatfoormii viidiyoo dhedheeraa akkasumas illee viidiyoo barnoota, viidiyoo bashannansiisaa, fiilmii adda addaa, muuziqaan adda addaa irratti gadhiifamudha. Gabaabumatti kana jechuudha. yuutuubiin ni kaffalaa jechuudha. Pilaatfoormiiwwan jiran keessaa yuutuubiin qarshii maamila isaatiif kaffaluudhaanii sadarkaa jalqabaarra jira jechuudha. Maaliif yoo jettanii baay'een namaa jireenyi isaanii yuutuubii isaanii irratti dipeenditi, yuutuubii isaanii irratti hirkatee jira jechuudha. Jireenya isaanii namooti baay'een ittiin gaggeeffataa jiru. Kanaafiyyuu yuutuubiin sirriitti ni kaffala. yuutuubiin akka inni nuuf kaffalu gaafa nuti yuutuubii mataa keenya chaanaalii mataa keenyaa banannee irratti viidiyoo aploodii goonuu beeksisa dhaabbattoota adda addaa irra gashaa jechuudha yookiin aartis jechuudha. Advertaayizii irra galchuu sanarraa immoo qarshii argatu muraasa nuyi warra viidiyoo sanarra beeksisa keenya nuuf gashee fi qarshii nuuf kaffalaa jechuudha. Soo qarshii inni kaffalu gabaabumatti maalirraa nuuf kaffalaa? Advertaayizii irraa nuuf kaffala yookiin immoo aartis beeksisa irraa nuuf kaffalaa jechuudha. Inni kan biraa karaawwan adda addaa achirratti qarshii jechuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf membershiipii jooyinii adda addaa gochuudhaani akkasumas illee namooti kennaa adda addaa nuuf kennuudhaan suupper taankisii wantoota adda addaa nuuf kennuudhaan qarshii irraa argachuu ni dandeenya jechuudha. Kallattiidhaan garuu yuutuubiin kan nuuf kaffalu advertaayizii irraa yookaan beeksisa yeroo nuti viidiyoo ilaalu fakkeenyaaf VPN fayyadamuudhaan gaafa ilaalu jechuudha. Namooti Itoophiyaa keessa jiranii yeroo isaan ilaalanii qarshii tokko iyyuu hin kaffalu jechuudha. Soo maaliif beeksisoonni namooti Itoophiyaa keessa jiraatanii beeksisa achirraan fayyadaman akkasumas illee lammiiwwan Itoophiyaa abbootiin qabeenyaa Itoophiyaa beeksisa isaanii yuutuubii irra hin godhatan waan ta'eef Itoophiyaa keessatti hin kaffalu jechuudha. Fakkeenyaaf VPN yeroo isinii baay'een keessan VPN ni fayyadamtu jedhee yaada. VPN yeroo isin fayyadamtanii beeksisii jalqaba viidiyoo irra dhufee galu sun maalidha? Advertaayiziidha jechuudha. Soo advertaayizii sanarraa immoo qarshii nuuf qoodaa jechuudha. Okay, yuutuubiin nuuf kaffaluudhaa fi ulaagaawwan guunnu jira jechuudha. Ulaagaawwan muraasa. Fakkeenya ulaagaa gabaabaarraa yoo ta'e dirqama sabskiraayibiin keenya 1,000 fi isaa ol ta'uu qaba jechuudha. yuutuubiin nuuf kaffaluudhaa fi akkasumas illee wachaa horii yookaan sa'aatii namni itti viidiyoo keenya achirratti daawwate sa'aatii 4,000 guutuu qaba jechuudha. So sabskiraayibiin keenya 1,000 guute wachaa horiin keenya immoo 4,000 yoo guute yuutuubii qarshii nuuf kaffaluu ni danda'a ulaagaa ni guunna jechuudha. Akkasumas illee dabalataan wantoota tokko jiru isaanis kan akka chaanaal istiriitii viidiyoowwan adda addaa daawwachuudhaanii koomentii namaa barreessuudhaan laayikii namaa gochuudha. Akkasumas illee namoota koomentii nuuf barreessanii koomentii deebisuudhaaf riipileey deebisuudhaanii chaanaal istiriitii guuttachuu dandeenya. Gabaabumatti ulaagaan yuutuubiin nurraa barbaadu warreettan kanadha jechuudha. Amma immoo fooyyee kan dhufe fakkeenyaaf yuutuubii banannee sabskiraayibiin keenya 500 ol ta'e akkasumas illee ji'a 3 gidduutti shoortii nuti gadhiisnee viyuu miiliyoona 9 ol yoo ilaalamu jechuudha. Monetaayiz ta'uu ni dandeenya, qarshii irraa argachuu ni dandeenya jechuudha. Ulaagaa yuutuubiin kaa'e keessaa isa tokkodha kuni. Okay, seerri yuutuubii baay'eedha. Akkasumas baay'ee waan nama rakkisu miti. Soo gabaabumatti muraasa yoon isiniif kaasee yuutuubii irratti hojjennee milkaa'uudhaa fi seera yuutuubii hordofuun dirqamadha jechuudha. Seerri yuutuubii immoo maal feesa jedhuu fi seerri yuutuubii kontentiiwwan daa'imman miidhan irratti gadhiisuu hin qabnu. Maaliif mirga daa'immanii fi akka gaarii hin taanetti jechuudha. Soo kanaaf immoo yuutuubiin gaafa nuyi fakkeenyaaf daa'imman tokko qullaa yoo reebaa jirra ta'e yookiin immoo hojii humnaa hojjechiifna ta'e
YouTube'n nu adabaa seera isaa cabsineera jechuudha. Sababa kanaaf immoo sadarkaa chaanalii keenyaa YouTube irraa haquutti illee ni deema jechuudha. So tokko kana gochuu qabna. Inni lammaffaan immoo wantoota safuu cabsan wantoota akka seksuwaalee wal qabatanii achirratti gallakkisuu hin qabnu jechuudha. Viidiyoo akkasii gallakkifnaani YouTube'n nu adabuu danda'a ulaagaa isaa yookaan immoo poolisii isaa cabsinee jechuudha. Inni kan biraan meeshaalee waraanaa adda addaa qabachuu hin qabnu. Maaliif YouTube'n hin ayyamu jechuudha. Meeshaalee nama miidhanii akkasumas illee arrabsoo adda addaa fi jechoota hin barbaachifne jechuudha. Maaliif AI'dhaan hoogganama waan ta'eef wanti kun gaafa nuti jechoota adda addaa fayyadamnu ofii isaatiin select gochuudhaan jecha sana ni bara jechoota akkasii fayyadamuu hin qabnu. Inni kan biraan kontentii namaa upload gochuu yookaan immoo maxxansuu hin qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo namni tokko dadhabee waraabee hojjete akkasuma akkuma inni jiru itti fuunee yoo dabarsine yoo jenne koopiraayitiidhaan nu adabaa jechuudha. Koopiraayitiin immoo lama jira. Isa barnoota keessatti waliin ilaalla booda rakkoon tokko hin jiru. Koopiraayitiin kun istiraayik koopiraayitii fi kilaayimii jira. So kana bal'inaa yeroo biraa ilaalla rakkoon hin jiru. Kanaafiyyuu gabaabumatti seerri YouTube kana fakkaata jechuudha. YouTube banachuudhaa fi ogummaawwan muraasni nu barbaachisaa jechuudha. Ogummaawwan nu barbaachisanii keessaa muraasan isinii qooda. Fakkeenyaaf YouTube banannee YouTube irratti hojjechuudhaa fi yoo xiqqaate viidiyoo keenya agartee tokko edit godhachuu danda'uu qabna jechuudha. Maaliif YouTube irratti viidiyoo maxxansuudhaa fi viidiyoon keenya edit ta'uu qaba xiqqoo nama hawwachuu qaba waan ta'eef sadarkaa professionaalaa osoo hin taane sadarkaa beginnersiitti muraasa yoo xiqqaate illee viidiyoo tokko kunnee walitti fiduu akkasumas illee kan hin barbaachine gidduudhaa kunnee baasu shaakaluu qabna. Irraa jala baraadeena waan ta'eef akkasuma rakkoon qabu hin barannaa jechuudha. Mootiin immoo akkaataatti edit godhan hin beekne viidiyoo isaa isinii qabadeen dhufa rakkoon tokko hin jiru waliin ilaale jechuudha. Inni kan biraan ogummaa nuti qabaachuu qabnu yoo xiqqaate giraafiksii muraasa danda'uu qabna jechuudha. So dirqama ofii keenya danda'uu qabna osoo hin taane namni ogummaa giraafiksii muraasa qabu yoo jiraate baay'ee osoo hin taane muraasa qabu osoo jiraate nu deeggaruu danda'a nu gargaaruu danda'a jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf gaafa nu viidiyoo ilaallu tampinaaliin irra galu jira. Tampinaalii irra galu sanaa fi dirqama ofii keenyaaf hojjechuu qabnu yookiin immoo namni giraafiksii hojjetee beeku nu hojjechuu danda'a jechuudha. Yoo dandeenye immoo AI adda addaa fayyadamuu dandeenya. Bifa bareedaa ta'e AI nu hojjeta waan ta'eef AI'dhaan generate gochuu ni dandeenya jechuudha. So kanaaf tampinaalee gochuu akkasumas illee baaner adda addaa gochuu loogoo hojjetachuudhaaf nu barbaachisaa jechuudha. Yoo immoo baay'ee hin beeknu ta'e isa kanaaf rakkoon hin jiru. AI adda addaa fayyadamuu dandeenya. Akkamitti AI fayyadamnee loogoo akka hojjennu poosterii akka hojjennu hojii giraafiksii akka hojjennu tampinaalee akka hojjennus immoo isin hin barsiisa waan ta'eef isin subscribe gochuudhaan hordofaan isin jedha. Inni kan biraanii ogummaa nuti qabaachuu qabnu yoo xiqqaate ogummaa bilbila fakkeenyaaf weebsaayitii tokko keessa seenyee wantoota tokko tokko hojjechuudhaa fi ogummaa muraasa qabaachuu qabna jechuudha. Maaliif YouTube keenya irratti gaafa uploadii goonu akkasumas illee siitingiiwwanii YouTube keenya gaafa sirreeffannu kanaaf iyyuu ogummaa muraasa nu barbaachisaa jechuudha. Ogummaawwan nu barbaachisan keessaa isaan kun isaan ijoodha jechuudha. Okay, YouTube banachuudhaaf maateriaalii nu barbaachisan yookaan YouTube irratti hojjennee milkaa'uudhaaf maateriyaala yookaan immoo meeshaalee nu barbaachisanii muraasa isaan isiniif qooda jechuudha. Gabaabumatti hojjechuudhaaf YouTube irratti milkaa'uudhaaf yookaan YouTube irratti hojii keenya dhiyeessuudhaaf neetwoorkii nu barbaachisa yookaan daataa nu barbaachisa yookaan Wi-Fi tokko nu barbaachisa. Maaliif viidiyoo keenya upload gochuudhaaf Wi-Fi yookiin daataa nu barbaachisa. Neetwoorkii ga'aa ta'e nu barbaachisa jechuudha. Akkasumas illee wantoota siitingii tokko tokko sirreeffachuudhaaf viidiyoo keenya sanallee hordofuudhaaf YouTube keenya keessa deemnee YouTube studio keenya keessa deemnee hordofuudhaaf dirqama warreettan kun nu barbaachisu jechuudha. Kanaaf daataan dirqama yookaan neetwoorkiin dirqamadha. Inni kan biraan bilbila nu barbaachisa jechuudha. Baay'een keenya bilbila qabna. Bilbila maleeyyuu yaadamu jechuudha YouTube jechuun. So bilbila bareedaa tokko qabaannaan hin ga'a jechuudha. Namoonni tokko laaptooppii hin qabu, kompiitara gurguddaa hin qabu kanaaf iyyuu hojjechuu hin danda'u jedhu. So kuni sobaadha jechuudha. Maaliif wanta qabnurraa kaanee hojjechuu ni dandeenya. Bilbila keenya waraabuu ni dandeenya. Bilbila keenya editii gochuu ni dandeenya. Bilbila keenyaan YouTube banannee upload goonee wantoota adda addaa illee qarshii amma qarshii irraa argachuutti illee deemuu ni dandeenya jechuudha. So kanaaf bilbila nu barbaachisa jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e immoo yoo qabna ta'e immoo laaptooppiin gaariidha jechuudha. Maaliif viidiyoowwan gurguddaa viidiyoowwan sadarkaa GB tokkoof isaa olii editii goone yookaan upload gochuu barbaanna ta'e viidiyoo dheeraa daqiiqaa 30 fi isaa olii goona ta'e jennaani bilbilli keenya xiqqoo performaansii qabu yoo ta'e yookaan immoo gahaa miti yoo ta'e laaptooppii yoo bitanne gaariidha jechuudha. Akka filannootti malee
dirqama murteessaa miti jechuudha. Inni kan biraani maal barbaachisaa istaandii tokko yoo qabaanne yookaan istiikarii kan bilbila irra kennu yoo qabaanne gaariidha jechuudha. Maaliif namni yeroo hunda nuuf waraabuu dhiisuu danda'a akka yaada keenyaa bakka yaada keenyaa kennee waraabuudhaaf dirqama yoo istiikarii qabaanne gabaaraan argama ishee xiqqoo bitannee booddee gaafa qarshii argataa deemne immoo fooyyeffachuu ni dandeenya jechuudha. Tilmaamaan naannoo 1,500 waan akkasiin caalu jechuudha. Kana yoo qabaanne gaariidha akka filannootti malee. Kanas immoo dirqama viidiyoowwan dirqama waan akkasiin barbaanne jiru. Fakkeenyaaf viidiyoo iskiriin riikoordii keenya waraabne yookaan bilbila keenya irraa hojjenna ta'e fakkeenyaaf geemii adda addaa yoo ta'e istaandii nu barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf akka kana waraabuu yoo barbaadanii istaandira bilbila keessan kaa'uu isin barbaachisa yookaan immoo barsiisa adda addaa barsiisanii isin barbaachisa jechuudha. Kunis akka filannoottidha. Inni kan biraan laayitii yoo qabaattan gaarii. Maaliif namooti mana keessatti waraabdan jechuudha keessumaa barumsa adda addaa namooti waraabde warroota diraamaa akka koomedii hojjetan osoo hin taane namooti barnoota adda addaa barsiistanii laayitii yoo qabaattan kwaalitii viidiyoo keessanii dabaluudhaaf akkasumas illee haala mijataa ta'een haala bareedaa ta'e tokko hojjechuudhaaf isin barbaachisa laayitii jechuudha. YouTube irratti hojjechuudhaaf gabaabumatti yoo bilbilaan fayyadamna ta'e wantoota nama isinii tarreessu kana isin barbaachisu jechuudha. Aappiiwwan adda addaa yookaan weebsaayitii jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti kan nu barbaachisu viidiyoo keenya ediit godhachuudhaaf yookaan immoo viidiyoo keenya ediit godhuudhaaf wanti nu barbaachisu appilikeeshinii tokko jira. Appilikeeshinii viidiyoo ittiin ediitii goonu jechuudha. Appilikeeshinii sanas immoo kaapkatii fayyadamuu ni dandeessu. Aappiiwwan viidiyoo ittiin ediitii goonu baay'eetu jira. Isaan keessaa maal fayyadamuu dandeenya? Kaapkatii fayyadamuu dandeenya jechuudha. So kaapkatii gaafa fayyadamnu kaapkatiidhaan bifa bareedaa ta'een ediitii gochuu ni dandeenya. Akkasumas illee nama wanti laaptooppii fayyadamtan yookaan deeskitooppii fayyadamtaniif illee kaapkatiin filannoo hangafaadha jechuudha. Maaliif salphaadha. Akkasumas illee bifa pirofeeshinaala ta'een hojjechuu ni danda'a. Akkasumas illee aseetiiwwan adda addaa tiraanzaakshiniiwwan adda addaa of keessaa qaba waan ta'eef jechuudha. Inni lammaffaan immoo kaameraadha jechuudha. Aappii kaameraa nu barbaachisa. Fakkeenyaaf kaameraa kan qabu fayyadamuun xiqqoo nama mijatu. Fakkeenyaaf linkii isaa diskiriipshin booksii jala isiniif kaa'een jira kaameraa ooppen kaameraa jedhamu yookaan immoo ooppen kaameraa jettanii seerchii gootanii ni argattu jechuudha. Pileey istoorii irraa buufattanii siitingiiwwan isaa sirreeffattanii yoo jettanii aappichi aappii bareedaadha. Aappii namatti waraabaa jiru kuniyyuu isadha jechuudha. So kaameraa nu barbaachisa aappii kaameraa bareedaa isa jechuudha. Inni kan biraanii aappii ittiin giraafiksii tambiinaayilii yookaan immoo wanta yuutuubii keenya irra galu ittiin hojjennu jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa jalqabaa yuutuubii irra galu barreeffama kan qabsan hojjechuudhaaf aappii giraafiksii adda addaa ittiin hojjennu barbaachisa. Fakkeenyaaf piiksilaappii fi piiksaartii fayyadamuu dandeenya. Warreetan kuni warri nu rakkisan immoo AI adda addaanii tambiinaayilii bareedaa jenereet gochuu dandeenya. Akkamitti akka goonu yoo barbaadani koomentii jalatti na gaafadhaa viidiyoo isaa isin hojjedha. Warreetan deeskitooppii fayyadamtanis aappiiwwan adda addaa fayyadamuu dandeessu. Akkasumas illee sooftiweeriiwwan adda addaa fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf sooftiweerii reefuu dhufee affiniitii kan jedhu fayyadamuu ni dandeessu. Footooshooppii fayyadamuu ni dandeessu. Tambiinaayiliidhaaf jechuudha. Akkasumas illee isinillee kaanvaas fayyadamuu dandeessu. Akkuma warra bilbilaa kaanvaa fayyadamuu danda'u. Warri deeskitooppis kaanvaa fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Maaliif tambiinaayilii keessan jenereet gochuudhaaf kaapkatii illee fayyadamuu ni dandeessu warri deeskitooppii. Akkasumas immoo Adobe Premium warreettan akkasii kana fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Gabaabumatti yuutuubii irratti milkaa'uudhaaf yuutuubii irratti hojjechuudhaaf warreettan kana guuttanii jennaanii inni kun isa hangafaadha jechuudha. So inni xumuraa erga kana hundumaa guunne booddee inni ijoo fi inni baay'ee barbaachisaa ta'e isa kanadha jechuudha. Innis maal yoo jenne konteentii mataa keenya qabaachuu qabna jechuudha. Konteentii tokko itti fufnee konteentii hojjechuu dandeenyuun jalqabuu qabna hojjechuu jechuudha. Fakkeenyaaf konteentii tokko jalqabnee kan biraa yoo jijjiirre yuutuubiin nuun simatu jechuudha. So kanaaf maal gochuu qabna? Konteentii bareedaa tokko konteentii ogummaa isaa sirriitti qabnu yookaan niichii ogummaa isaatti qabnu niichii itti fufnee hojjechuu dandeenya. Jechuudha. Itti fufnee hojjechuu dandeenya yoo jalqabne gaariidha. Inni guddaan isa kanadha. Kana qabaannee warreettan amma isiniin jedhe hundumaa guuttanii jennaanii wanti nurraa eegamu inni guddaan kanadha jechuudha. So kana guuttanii kenne milkaa'uun baay'ee salphaadha. Chaanaalii kanaaf haaraa wartaatan sabskiraayib godhaa, laayik godhaa, akkasumas illee hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Barnoota yoo barbaadan immoo wantoota na gaafachuu barbaadan kamirratti illee maalirratti viidiyoo akkan isinii hojjedhu yoo barbaadan komentii jalatti naa barreessaa. Bifa bareedaa ta'een bifa isin hubachuu dandeessaniin isiniif qabadheen dhufa isiniin jedha. Galatooma nagaan tura.